Dhufannoo tursuu barbaadanii waliin. Tole baga guyyaa har'aatiin guyyoota baay'ee lakkoofnee walitti dacha'uu nu geessisa jedha. Waa baay'ee jechuu hin barbaadu. Anaaf kun nagayeera. Barri kun jalqabatti baran ani Oromoo ta'uu kootti baay'ee rifadhe ture. Yeroon ciisee gamaa gamanaa dhaggeeffadhu sagalee gurguddaatu gamaa gamanaa natti dhagahamaa. Sagaleen kun hammam tokkummaa Oromoo kanaa hammam Oromummaa kana namatti dhageessisti jedheen ciisee baay'ee gaddaa ture. Deebi'ee baruma kanatti kan akka carraa Oromoo baay'eetiin itti biraa jira. Ayyaana guddinitti yeroo kabajamu hiriyyaan koo tokko sirba ijoolleen yeroo ayyaana kana kabajan sirba na dhageessisa moobaayiliitiin. Guyyaa sanan gammade. Har'an immoo dabalee caalaa gammade. Oromoota nuti ijoollee ilmaan tokkooti, abbaa tokkooti. Dhiigaan, hiddaan, lafeetiin lafaan tokkodha. Akkuma hiddaan lafeen tokko taane kan dhiibbaan humnaan waan nu jalaa faca'e kan deebisnee walitti qabachuuf Waaqayyoo afaan keenyaaf laphee keenya tokko haa godhu jedha. Dhimmi kun dhimma hunda keenyaa waan ta'eef dhimma jaarsaa, ilma jaartii, ilma dardaraa, ilma dhiiraa, ilma dhalaa waan hin taaneef amma dhimma kanarratti hundi keenyu kan nurraa eegamu kafaluuf gochuuf walii keenyaaf ofii keenyaaf waadaa galuu qabna. Kana kanan jedhu ergaa namaa otoo hin tahin ergaa Waaqa Oromoo, ergaa uumama keenyaa, ergaa ofii keenyaa ofii keenya geessisuuf hundi keenya yaadaan tokko taanee haa ijaaramnu. Kana yeroo hin jedhu amma ijoolleen bakka bu'anii ammaan hangafa ta'anii barsiisan kun jajjabaachuu ni malu, gargaaramuu ni malu. Kanaaf hundi keenya gahee keenya amma humna keenyatti yoo baane dubbittiin waggaa baay'ee facaatee turte kun yeroo gabaabduu keessatti baatii gabaabduu keessatti waggaa otoo hin jedhin baatii gabaabduu keessatti walitti qabamti jedheen yaada akkan amma argetti. Har'aan guyyaa tokkoffaan argaa. Oromummaa kollee guyyaatti sirriitti hubadhee barnoota jaarsa ta'an sun dabarsinirraa seeruma Oromoon ittiin uumamtee bultullee har'an dhagahe yoon jedhee ati wallaalaadhaan aanan jettanii dhiifama. Kanaaf amma kanan jedhu lubbuu jaarsota seenaa Oromoo yookaan guuboo Oromoo seenaa Oromoon jedhaa jira jaarsota kanan Waaqayyoo lafarra haa tursiisu. Haala lisanii kunillee akka cuqursaa wala haa qabannu. Akka waliinsoo bu'aaf baay'ee haa dhowwannu. Galatoomaa jennaani Dooktor Geetahuun baay'ee isaan galateeffannaa yaada bareedaa nuu kennanii.